Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa keenya kun biiftuu oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Haasaan gabaabduu muummicha ministeeraa tuni qeeqa guddaa kaaftee jirti. Mee maal jedha? በአባይ ሸለቆ አካባቢ አሊዶሮ አካባቢ የሸፈተውንና ወደ አዲስ አበባ አላሻግርም ያለውን ሽፍታ በጋራ ታግለን ማስወገድ ሲገባን ከዚህ ደጀን መሄድ እንዳንችል ተጨማሪ ሽፍቶች ማበራከታችን ተገቢ ጉዳይ አይመስለኝም። Haasofni gabaabduu muummicha ministeeraa tuni qeeqa guddaa kaaftee jirti. Isin biraan kenna. Dhaabbanni tajaajila immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa bara 2018 qofatti paaspoortii miliyoona 1,600 lammiileef qooduu fi yookaan kennuu fi akkasumas viizaa miliyoona 1 ol lammiileef dha'uu beeksisee jira. Raawwii kana hordofuudhaan kun milkaa'ina moo baqattummaa jajjabeessuuf kan jedhu yaadni ka'ee jira. Guutuu isaa isin biraan gaha. Oduun itti aanu Koomishinii Marii Biyyoolessaa jedhamu guyyaa boruu marii isaa gaggeessuuf qophii taasisaa jiraachuun gabaafamee jira. Kanaan wal qabate qeeqni bal'aan akkasumas mormiin cimaan miseensota koree kanaa keessa jiran irraa jalqabee hawaasa bal'aa biraa irratti ka'ee jira. Miseensonni koree kanaa hojii isaanii dhiisuu beeksisanii jiru. Gama biraatiin hayyoota fi xiinxaltoonni akkasumas abbootiin siyaasaa adeemsi bilxiginnaan heera itti jijjiiruuf deemtu sirrii miti. Kan seera hin eeginii fi kan tartiiba isaa hin eeggatin jechuudhaan qeeqanii jiru. Qeeqni cimaan isa mudatee jira. Dabalata odeeffannoo kana isin biraan gaha. Oduun itti aanu lolli loltoota PPT fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Bakkoota garaagaraatti lola loltoota PP waliin gaggeessaa jiru irratti waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argatu itti fufuu ibsee jira. Haaluma kanaan lixa Oromiyaatti fi akkasumas kibba baha Oromiyaatti loltoota PP waliin lola gaggeesse irratti injifannoo boonsaa argadha jedhee jira. Hedduu madoon hedduu addunyaa kanarraa godaansuun meeshaalee hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argatu kan beeksise yoo ta'u gama mootummaatii hoo maaltu jedhame kan jedhus odeeffannoo qabannee jirra. Isin biraan kenna guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed haasaa taasiseen qeeqni guddaan isa mudatee jira. Haasofni inni taasises sabaa fi saba walitti buusuuf kan xiyyeeffate jedhamee jira. Haasawa dheeraa taasisee jira garuu haasofni gabaabduun tuni waa hedduu kan of keessatti qabatteedha. በአባይ ሸለቆ አካባቢ አሊዶሮ አካባቢ የሸፈተውንና ወደ አዲስ አበባ አላሻግርም ያለውን ሽፍታ በጋራ ታግለን ማስወገድ ሲገባን ከዚህ ደጀን መሄድ እንዳንችል ተጨማሪ ሽፍቶች ማበራከታችን ተገቢ ጉዳይ አይመስለኝም። Haasaa taasiseen gara Finfinneetti akka hin dhufne akkasumas kazii dajan mehed indaanchil jechuudhaan akka waan Oromoon uummata naannoo Amaaraa gara naannoo Oromiyaa akka hin dhufne daangessee fi rakkoo kanammoo isa gargaaruu dhabuun rakkoon kun akka babal'atetti kan dubbateedha. Garuu gocha namoota ukkaamsuu fi konkolaataa keessaa buusanii fudhataa turuu eenyutu raawwataa ture kan jedhu yeroo garagaraatti qaamoleen garagaraa irraa dubbataa turan. Komiin ka'aa tures shiftoota mootummaa mataa isaati qindeessee bobbaasee raawwatamaa kan ture akka ta'ee fi gocha kana humnoonnummaa mootummaa raawwataa jiraachuun mala jechuudhaan hedduun quba itti qabanii turan. Garuu mootummaan cal'isa filatee ture. Har'a ammoo bifa kanaan dubbatuun isaa maal yaadetti sabaa fi saba yookaan immoo naannoo fi naannoo walitti buusuudhaaf kan xiyyeeffate jechuudhaan hedduun qeeqanii jiru. Dhaabbanni tajaajila immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa bara 2018 qofatti paaspoortii miliyoona 1,600 ol lammiileef kennuu beeksisee jira. Akkasumas viizaa miliyoona 1 ol kennuu fi birrii biliyoona 42.7 walitti qabuu beeksisee jira. Paaspoortii miliyoona lakkaa'amu kennuu fi viizaa miliyoona caalu lammiileef kennuun qaamota garaagaraa biraa gaafilee garaagaraa kaasee jira. Gaafileen kaanis milkaa'ina moo baqattummaa jajjabeessuu kan jedhudha. PP'n isa kana akka milkaa'inaatti ilaaltee jirti. Sababni isaas madda galii taasifachuudhaan birrii biliyoona lakkaa'amu irraa argattee jirti. Xiinxaltoonni immoo isa kana kallattii biraatiin ilaalanii jiru. xiinxaltoonni siyaasatii fi abbootiin siyaasaa yaada kennaniin
haalli amma Itoophiyaan keessa jirtu rakkoo hedduu fi rakkoo walxaxaan kan guutame yoo ta'u, rakkoon biyyattiin keessatti kufte kun lammiileen biyyattii biyyarraa akka baqatan taasisee jira. Sababni paaspoortiin lakkoofsan baay'ee ta'e lammiileef akka kennamu ta'es inni tokko kana jechuudhaan inni kun akkuma jirutti ta'e lammiileedhaaf paaspoortiin kennamu barnootaaf, daldalaaf akkasumas turizimii fi investimentiif akkasumas imala hojiitiif yoo ta'u taate kan jajjabeeffamu jedhanii jiru. Kana jechuun yaada lama qaban jechuudha. Yaadni inni lammaffaa kun kan deeggaramuu fi kan jajjabeeffamuu qabu ta'uu ibsuudhaan abbootiin siyaasatii fi xiinxaltoonni, yaadni inni tokkoffaa immoo rakkooleen biyyattii keessatti hammaatanii jireenya biyya dhoogguun lammiin akka biyyarraa baqatu taasisaa jiran keessaa tokko hojii dhabdummaadha. Dargaggeessi yeroo ammaa kana hojii dhabuudhaan biyya keessa jiraatu caala biyyarraa baqatuu fi miliyoonaan kan lakkaa'amu paaspoortii baafatuun kun rakkoo biyyattii ta'uu danda'a. Biyyattiin humna oomishaa dhabuu dandeetti. Qofaa miti humni biyyattiin oomishaaf itti gargaaramuu dandeettu karaa seera alaatiin kan ba'aa jiru kan kana caaludha jechuudhaan yaada kennu. Inni biraa qaala'insi jireenyaa biyyattii keessatti jiraatuuf kan abdii namatti horuu miti. Kanarraa ka'uudhaan lammiileen biyyattii keessatti jiraatu caalaa jireenya biyya keessaa irraa abdii kutatuudhaan baqatuudhaa fi jiruu baqaa filannoo taasifatanii jiru. Mootummaan paaspoortii lammiilee biyyattii miliyoona lakkaa'amanii fi lakka'ee kennuu fi madda galii taasifatuu qofa osoo hin taane laaluu kan qabu rakkoo biyyattiin keessa jirtuu fi hunda caalaa qaala'insa jireenyaatii fi hojii dhabdummaaf furmaata kaa'uun lammiileen biyya ofii irratti of jiraachisuun of danda'anii akka biyya isaanillee tajaajilan taasisuun kan mootummaarraa eegamu jechuudhaan xiinxaltootaa fi abbootiin siyaasaa yaada kennanii jiru. Walumaa galatti bilxiginnaan lakkoofsa namoota paaspoortii fudhatanii viizaa dhawatanii dabaluu isaa akka milkaa'inaatti itti gammaduu osoo hin taane milkaa'inni isa dhugaa lammiileen biyyattii paaspoortii fudhatan biyya isaanii keessatti kabajaadhaan jiraatanii biyya isaanii keessatti kabajaadhaan akka jiraatan carraa uumuudha. Gabaabumatti milkaa'inni kan shallagamuu qabu baay'ina lakkoofsa sanadoota immigireeshiniin kennuun osoo hin taane tajaajila qulqullina qabu biyyattii lammiilee isiitiif kennituun akkasumas amantaa lammiileen biyya ofii irratti qaban cimsuun kana milkeessuuf immoo carraadhaan biyya keessatti uumamaniin shallagamuu qaba jechuudhaan dubbatamee jira. Komishinii marii biyyoolessaa jedhamu marii isaa guyyaa boruu akka jalqabu ifoomsee jira. Marii komishinii marii biyyoolessaa jedhamu guyyaa boruu jalqabuuf deemu kana gamanumaa hawaasaa fi akkasumas qaamolee garaagaraa biraa mormiin cimaan isa mudatee jira. Hayyootaa fi ogeeyyiin siyaasaa akkaataan bilxiginnaan heera itti jijjiiruuf deemtu kan seera hin eegnii fi tartiiba ittiin deemamuu qabu hin hordofin jechuudhaan cimsanii qeeqanii jiru. Koreedha jechuudhaan garee komishinii marii biyyoolessaa jechuun of waamu kana yookaan moggaafame kana miseensa nama 11 kan of keessaa qabu yoo ta'u, miseensotuma koree kanaa keessaa yookaan garee kanaa keessaa mormiin isa mudatee jira. Mormii isa mudate irraa ka'uudhaan miseensonni lama har'a garee komishinii marii biyyoolessaa jedhu kana keessaa of baasanii jiru. Isaan koree kana keessaa of baasuu ifoomsanii Dr. Tagany nama jedhamanii fi akkasumas miseensa koree kana kan taate yookaan garee kana kan taate Bileen Gabramadiin kan jedhamtuudha. Shiraan uummata biyyattii irratti seenaa hin taane hin hojjannu, seenaa hin taane ofirratti hin galmeessinu jechuudhaan koree kana keessaa of baasuu isaaniitu kan gabaafame. Gama biraatiin immoo abbootii siyaasatii fi akkasumas hayyoota garaagaraa biraa yaadni ka'aa jiru. Ajandaawwan gurguddoo fi falmisiisoo ta'an irratti warri mari'ataa jiru qaama fi hawaasa dhimma kanarratti mari'atuu qabu osoo hin taane koreen komishinii marii biyyoolessaa jedhamu kun biltsiginna bakka garaagaraatti walitti qabuudhaan marii kan gaggeesse jechuudhaan qaamonni garaagaraa OMN fi odeeffannoo kennaniin saaxilanii jiru. Qaamonni yaada kennan kunneen uummanni dhimma ofii isaa irratti qooda akka hin fudhanne taasifamuu isaanii himanii jiru. Itti dabaluunis qaamonni OMN fi yaada kennan kun akka ibsanitti komishinii marii biyyoolessaa jechuudhaan ajandaawwan deemamaa turan kan uummata Oromootii fi Oromiyaa irratti xiyyeeffatanii fi Oromoo fi Oromiyaaf balaa hamaa kan qabanii fi marii kana irratti Oromoon yookaan uummanni Oromoo hirmaannaa tokkollee kan hin taasisin shiraa fi humnaan uummata Oromoo irratti fe'uuf hojjetamaa ture hojjetamaa jira. Kana immoo uummanni Oromoo dammaqinaan hordofuu qaba jedhamee jira. Gama biraatiin immoo koreen kun
seera fi heera mootummaa fooyyessuudhaaf akkaataan inni itti socho'aa jiru seera malee fi fudhatama kan hin qabne jechuudhaan abbootiin siyaasatii fi hayyoonni siyaasaa yaada itti kennanii jiru. Gabaabumatti adeemsi bilxiginnaan ittiin jiru adeemsa heera fooyyessuutu kan hordofee miti jechuudhaan qeeqamee jira. Kanaan walqabatee akkaataa heerichi itti fooyya'u yookaan fooyya'uu danda'u heera mootummaa Itoophiyaa waabeeffachuudhaan qeeqxoonni yaada dhiyeessanii jiru. Haaluma kanaan heerri Itoophiyaa keeyyataawwan 104 fi 105 waa'ee fooyya'insa heeraa dubbata jechuudhaan yaada kan kennan. Keeyyata 104 irratti yaadni heera fooyyessuu yoo deeggarsa caalmaa 2/3 mana marii bakka bu'oota uummataa yookaan deeggarsa caalmaa 2/3 mana marii federeeshinii yookaan immoo manneen marii naannolee jiran keessaa 1/3 isaanii deeggarsa caalmaa yoo deeggaran keeyyanni heeraa fooyya'u sun ummata bal'aa fi qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyaate mariin bal'aan irratti taasifama jedhamee jira. Keeyyata 105 irratti immoo erga ummanni bal'aa fi qaamni dhimmi ilaallatu irratti mari'atee booda akkaataa fooyya'insi taasifamuu danda'u irratti dubbatama jedhamee jira. Biltsiginnaan seera kana hunda hin hordofne. Keeyyata heeraa fooyya'uu qaba jedhees kan dhiyeesse biltsiginnaadha. Kan irratti mari'ataa jirus biltsiginnamaa fi deeggartoota isaati jechuudhaan hayyoonni fi qeeqxonni dubbatanii jiru. Maarree dhugaa jirtu haguuganii karaa qajeelaa dhiisanii karaa marfataa fi jallaa ta'e irra deemuun maaliif barbaachise jechuudhaan dhumarratti gaafii isaaniitiif yaada isaanii xumuranii jiru. Oduun inni itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota PP irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun hedduus booji'uun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaatii fi zoonii lixaa loltoota PP waliin lola gaggeesse irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa qeellam wallaggaa aanaa Anfilootti guyyaa kaleessa loltoota PP irratti haleellaa raawwatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Guyyaa kaleessaa jechuun adoolessa 13 2026 aanaa Anfiloo ganda yaadannoo yookaan immoo hiyyeetti jedhamutti loltoota PP maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaate irratti hattee hidhuudhaan haleellaa raawwateen 3 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 4 immoo madeessuun kanaafte bittinneessuun baqachiise gara irraa dhuftetti deebise jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii bahaa aanaa Hasakotti loltoota PP waliin lola cimaa gaggeessuu fi lola cimaa gaggeesse irrattis miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argatu odeeffannoon nu gahee jira. Adoolessa 12 2025 aanaa Hasako ganda Iftuu Bullaallaa iddoo addaa Daanyaa Garbaa jedhamutti haleellaa loltoota PP irratti raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guutuun odeeffannoo kanneen akkuma nu ga'een kan isin biraan geenyu ta'a. Gama mootummaatti odeeffannoo kanaan wal qabate bakkoota lolli itti gaggeeffame kanarratti wanti jedhame hin jiru ta'ullee mootummaan humna guddaa maqaa oopereeshinii waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessuu jedhuun godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti raabsaa jira. Gama biraatiin immoo bakkoota garaagaraatti leenjii loltummaatiif dirqamaan umriin osoo hin daangessine namoota walitti qabuun jalqabame jedhamee jira. Bakka hedduutti walitti qabuudhaan geeffamaa jiran jedhamee jira. Oduu biyya alaa irraa arganneen oduun kun oduu ammeedha. Breaking news manni murtii Suudaan hoogganaa humna finciltoota Rapid Support Force Mahammad Hamdaan Dagaaloon dabalatee namoota 16 irratti murtii du'aa murteessee jira. Manni murtii Suudaan Mahammad Hamdaan Dagaaloo yookaan immoo Hameetii dabalatee miseensota Rapid Support Force 16 irratti bakka isaan hin jirretti murtii du'aa itti murteesse jedhamee jira. Murtiin manni murtichaa kenne kun namoonni dhuunfaa kunneen naannoo Daarfur keessatti ajjeecha yakka waraanaa akkasumas yakka namoomaa sarbaminsa mirga namoomaa akkasumas duguggaa sanyiitiin yakkamaa ta'uu isaanii dhaabbatni oduu mootummaa Suudaan gabaasee jira. Manni murtichaa erga bara 2023 waraanni biyya keessaa Suudaan keessatti ka'ee booda hooggantoota ol'aanoo garee hidhattoota irratti murtii kennuun isaa kun kan jalqabaati jedhamee jira.
Murteen kun hoogganaa humna Rapid Support Force Hamdaan Dagaaloo akkasumas obboleessa isaatii fi ajajoota waraanaa garee kanaa kan of keessatti qabate jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabanne kana hanga ammaa kana. Guutuu oduu wajjinis wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nuu turan dhaamsa kennaa fi hawwii kennaa nagatti nuu tura.